isaan baratan barumsa akaadaamiiti, barumsa sammuuti. Nama tokko immoo kan inni shappi gochuu dandeenyu kana duwwaa qaruudhaan miti. Kana immoo eenyutu qara? Jireenyi namaa kan inni ittiin drive ta'u as miti kan jiru, as jira. Onneerra jira yookiin immoo afaan Oromootiin garaarra jira. Kutaa 12ffaa yuunivarsiitii gallaa xiqqoo ishee yuunivarsiitii keessatti jireenyi waa tokko tokko nu barsiisti. Dormii baay'atanii galuu waan nu barsiisti. Amala garaagaraa keessummeessina waan ta'eef. Mana fincaanii hiriiranii dhaquun waan nu barsiisti. Mana nyaataa hiriiruun waan nu barsiisti. Kanaan ala waan barru hin qabnu. Akaadaamii baranna malee jireenyarraa waan barannu tokko iyyuu hin qabnu. Eebbifamna. Erga eebbifamnee booddee digirii keenya qabanneetu jiruu barbaanna. Jiruun yoo hin jiru ta'e garuu maal goonaa akka kana carraa akkasii immoo yoo arganne walitti gurmoomne yookiin dhuunfaadhaan akka isaan amma nu barsiisaa turanii biizinesii mataa keenyaa jalqabuudhaafidha yaadni nuyi qabnu. Isinis yaada isin qabdan iddoo kanatti kan argamtan. Garuu gaaffii guddaatu jira. Biizinesii kana raan gochuudhaaf digirii harkatti qabattanii yookiin dippiloomaa harkatti qabattanii yookiin grade 12 certificate harkatti qabattanii yookiin PhD iyyuu ta'uu dandeessu, masters iyyuu ta'uu dandeessu kan harkatti qabattanii gara biizinesii gaafa dhuftan. Kan isin waa'ee biizinesii beektan maaltu jira? Life orientationii keessa business orientationiitu jira. Namni daa'imummaa isaatii kaasee mana barumsaa ture. Maatiidhaaf waa hojjetee hin beekne. Nyaata tola nyaataa ture. Bishaan tola fayyadamaa ture. Uffata tola uffachaa ture. Kophee tola keewwachaa ture. Namni tola jiraachaa ture. Yuunivarsiitiidhaa eebbifame booddee biizinesii mataa koon raan godha jedhee yeroo dhufu gaaffii guddaatu jira. Kanaaf furmaanni keenya inni guddaan isa kanadha. Na dhaggeeffadhaa. Daa'imni gaafa waggaa 3 geessu yookiin waggaa 4 geessu it depends daa'imni tokko tokko saffisaan guddatti wanti maatiin gochuun irra jiru daa'imni sun tola akka aannan hin dhunne gochuudha. Tola akka hin uffanne gochuudha. Tola akka sireerra hin ciisne gochuudha. Tola akka amsoolaan fayyadamne gochuudha. Tola bishaan akka hin dhugne gochuudha. Tola televezyiinii akka hin ilaalle gochuudha. Hojii hojjettee gatii jireenya isheetii akka isheen kaffaltu barsiisuudha. Kanaaf hojiidhaa yeroo galtanii kophee keessan ofirraa baasaati daa'ima waggaa 4tiin dhaqqiin tala caamanaa fidi jedhaani. Buna keessaa dhuddanii nama buna buusaa jirutti geessadhaati itti kenna. Chargerii naa fideedha, moobaayilii naa fidi jedhaati gara hojii deemuudhaaf gaafeettan daa'ima hojjechiisaa. Waggaa 5 gaafa ga'an bishaan harkaa buusaa jedhaani. Waggaa 6 gaafa ga'an mana dudduuba naannaati qodaa dhiqaa jedhaani. Kana gochuun faayidaa gurguddaa lama qaba. Tokko daa'ima sanaan ati tola jiraachaa jirtu, tola nyaachaa jirtu, hojjechaa jirta. Ana qixxee isa biiroo hojjetu faana hojjechaa jirta. Ati tola jiraachaa jirtu, ati nama jettanii itti himtu. Orienti godhaa jirtu jechuudha. Mafaan daa'imummaatti namni kan hojjete, namni fiigee siinii geesse, namni chaarjerii fide, namni moobaayilii fide, namni balbala gad deebise daa'imummaatti akka keessan kana gara biizinesiitti gaafa dhufu waan chaayinaan hojjete dachaa hojjechuu danda'a. Amma iddoo kanatti walitti qabamtanii kan jirtan dargaggoota baay'ee argaa jira. Shamarran baay'ee argaa jira. Biizinesii hojjechuudhaaf amma qopheerra kan jirtan kun akka takkaa ishee chaalenji of gootan hin barbaadu. Biyya keenya keessatti maatii keessa nama 12tu jira yoo ta'e nama tokkotu hojjeta, nama 2tu hojjeta, abbaa fi haadhatu hojjeta, namni 10 free service argata mana. Tola ooltummaa, tola nyaata. Jaartiin jaarsa siree irratti dhiisteetu ciree hojjechuudhaaf kaati. Intalli isheen nama wajjin hin ciisne qofaa ciistu garuu tuullaa xaafii fakkaatee ciisti. Namni tuullaa xaafii fakkaatee yuunivarsiitii galee ciisaa ture, high schoolii galee ciisaa ture. Dhuguma ganama kee amma biizinesii irraan godhaa, dhuguma mana nyaataa mana ciree banee ganama sa'aatii 12tti kee ciree hojjetee gabaadhaaf geessisaa hin beeku. Dargaggeessi sa'aatii 24 hojiitu dhibeenee mataa fo'aa ture gaafati biizinesii hojjettee maallaqa kennitee fi hojiitti gashitu dhuguma mataa fo'uu dhiisee kastamerii servi godhaa hin beeku. Rakkoon keenya guddaan eessatti kufee life orientationiitu jiru. There is no life orientation at all. Ijoollee keenya waa'ee jireenyaa ittiin himnu hin hojjechiisnu. Ijoolleen keenya ofuma isaaniitiinitu akka muka bakkeetti biqilee abbaa fi haadha laalaa guddatu. Isayyuu abbaan tokko tokko haadha rukutaa, abbaa haadha rukutuu, haadha abbaa rabsu immoo laalaa guddatu. Mana barumsaa gaafa dhufan immoo barsiisaa barataa rukutu laalaa sodaadhaan guddatu. Social involvement isaanii gadi bu'aa deema. Gaafa yuunivarsiitii galan immoo barsiisaas akka kootiitiif isa akka dookter Kafaale immoo effiisitti kenna kan jedhu sodaata immoo yuunivarsiitii keessa taa'u. Prookteriin immoo dhuftee dormii kanaan si ari'a nyaatarraan torbee tokko miil kaardii sirraa sodaa kanaatiin dhufu. Gaafa qaxaramanii dhufan immoo xalayaan sitti barreessaa sodaa sanaatiin jiru.
Uummata sodaa keessatti guddateef odeeffannoon irraa dhoowwamee guddate kun gaafa gara biizinesiitti dhufu dhuguma hin milkaa hin beeku. Garuu isin akka milkooftan shakkii tokko hin qabu. Harka. Kanaaf hawaasni keenya barateera yookiin rakkinni hin barsiisne yookiin maatiin hin barsiisne. Chaayinaan irra chaayinaa kan ishee godhe maal akka ta'e isinitti mun rakkinadha. Lafi isaanii qotuudhaaf hin ta'u, irratti ijaaruudhaaf hin ta'u, investimentiidhaaf hin ta'u, waayyuuf hin ta'u. Kanaaf chaayinaan jiraachuudhaaf tulluu ol dheeraa bukkee gimbii kana ba'anii isa isin ija keessaniin ilaaluu sodaattan. Yoo guyyaa argitan halkan birrachaa bultan sana hojjetaniitu tulluurra naanna'anii lubbuu isaanii gatanii shiboo hidhaniitu investimentii guddaa biyya keenya keessatti hojjetaa jiru. Baay'een keessan argitaniitu gaafa isaan dhidheessa keessa shiboo hidhaa turan, shiboo qalloo sanarra deemaa akka isaan turan argitaniitu. Rakkina shiboo sanarra isaan deemsise. Warri kan keenyaa garuu rakkinas badaan beekanii hawaasni keenya beelas hin qabu waanta ta'eef badaa rakkina qabanii jireenya isaanii akkasumatti hin geggeeffatanii dhufanii kutaa 12 gaafa fixan yookiin yuunivarsiitiidhaa gaafa ba'an jiruun hin jiru. Kan ijoollee duwwaa miti kan maatii immoo baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoonni as jirtanii mucaan keessan hojii dhabee mucaan koo hojii dhabee tanii ganamaaf galgala kanaa sooftan jirtu. Garuu soofaa mana keessanii qarshii 50 kan ta'e. Firiijii mana keessanii 40 kan ta'e. Walitti naayidaa 90 irra ga'eera. Biifee mana keessanii 40 kan ta'e 130. Warqeen quba maammaatti jiru immoo qarshii 120 kan ta'e 200 wayii galeera. Mobaayilii isin harkatti qabattan immoo 15 mana keessa mobaayilii 3 yoo jiraat gara 300 400 galeera. Maallaqa amma kana hiitanii mana keessa keessanii mucaan hojii dhabe soofaa irra duddaan gangalata. Maallaqa kana fuutanii gara hojiitti deebistanii maal ta'a soofaa gurgurtanii pilaastikii irra yoo ta'an. Firiijii sagam keessattuu dubartoonni nyaata nuu kaanii achi keessaa gadi fuudhanii tokko nu lakkoofsisu. Firiijii gurgurtanii maal ta'a qarshii 40 mucayyoo durbaatti yoo laattan gadi baatee hojjetteetti yaa jiraattu. Firiijii duwwaa waayyuu keessa hin jire yoo baay'ate timaatimii kiiloon tokko keessa jiru raafuu duwwaan keessa jiru. Life orientation nu barbaachisa nuuni iyyuu warra gurguddaa. Rakkoon keenya inni guddaan isa kana jaalaa naasa'u. Rakkoon keenya inni guddaan lammaffaan immoo barumsni Itoophiyaa keessatti barsiisnu rakkoo hawaasa keenyaa furaan jiru. Nuuni mana barumsaatti itti jennee loogaariizimii barsiisna. Namni loogaariizimii jireenya isaa keessatti itti fayyadamee beeku yoo jiraate harka isaa ol baasu. FOX jettanii barachaa turtan. Second World War jettanii barachaa turtan histirii keessatti. What is that? Barumsni Itoophiyaa keessatti barachaa jiru baay'een isaa life application miti. Responsive pedagogy fayyadamaa jiru. Isa kana ija jabaadhaan isinitti himu. Wanti nuyi barannu kan biraa, wanti nuyi taanu addunyaa kan biraa. Utuu barumsi nuyi baranne gara hojiitti jijjiiramaa jira ta'eeti. Mekaanikaal injiinaringii, keemikaal injiinaringii, meediisiniidhaan ijoolleen eebbifamanii qorichi tokko maaliif qoricha haaraan oomishamu? Agiroonomiidhaan eebbifamanii maaliif ijoolleen keenya qonnaa amma jiru irratti waan daballe? Isayyuu baay'ee nama gaddisiisna. Dhidheessa keessaa jaljeessi maangoo orgaanikii nyaata nuuni immoo biyya Arabaatii isa dhufe sasummaa maangoo raanii qarshii 300 hin binne. Naannoo toleetii muuziin gad deebi'ee akkasittiin dhaabata nuuni immoo muuzii tokko qarshii 10 bitaa irra kiiloon birrii 60 ija 60 kiiloon tokko. Nuun waan naannoo keenyatti jiru ilaallee itti fayyadamuudhaaf barumsicha keenya nuuf hin banne. Biyya Awurooppaa yerottan fagoo dhiisaati hindoonni gaafa gara biyya keenyaa dhufan gulliitii keessaa kan isaan jalqaba bitan buqqeen because high quality glucose qabu. Isin garuu buqqeen nyaannu jettaniitu dhattanii supermarketiidha waan biraa bitanii nyaattu. Jireenya hawaasa keenyaa jijjiiramuun barbaachiseera taanaan life orientation hin dirqamu. Ana amma lubbuun koo jirutti imaammata barnootaa keessa life education akka galuutti nan qabsa. Yoo dhibee filannoo alanaatti ani nama siyaasaa ta'ee dhiyaadheen illee dorgoma malee life education barnoota keessa akka galuu hinuman falma. Lammaffaa education nuyi amma Itoophiyaa keessatti kennaa jirru hawaasa keenya rakkoo isaa furaa akka hin jirres nan falma. Ana makani dubbachaa jiru saayinsii miti. Saayinsii Dr. Kaffaloo fi Dr. Qannoo doktoronni kan biraan dhufanii isin barsiisu. Well organized godhanii akka isaan isin barsiisaa turanitti. Ani garuu saayinsii miti kan inni isinitti dubbadhu. Real life in isinitti dubbadhu. Namni kana saayinsiidhaan disprove godhu yoo jiraate immoo qoma deebi'aa dhufu. Deebiin allaan. Barumsa barannu waa tokkoon isin gaafadha ijoolleen injiiroonni addana keessa jirtu injiinaringiidhaan kan eebbifamtan.
Kootamiidhaan kan eebbifamtan, injiineringii gosa garaa garaatiin kan eebbifamtan. Magaalaa Naqamtee keessatti gamoon inni hin bifne jira yoo ta'e natti himaa. Asuma akka Siistemni keenya jijjiiramuu dura jira. Baay'een keenya waggaa 5 barannee waggaa 4 barannee gaafa gara kanatti deebinee biizinesiitti dhufnu kan nuyi haasaa ture waan biraa moojulii kan biraa hojii wallaansoo ol qabne ganaa tokkonnee jalqabna. Tokkonnee ganaa jalqabna. Rakkinni keenya inni lammaffaan barumsi nuyi barachaa jirru deebii nuu kennaa jiru. Rakkoo hawaasa keenyaa furaan jiru. Piroofeesoroota yoo furanne zachiin. Dookteerota yoo furanne garuu dukkana saba keenyaa kana namni kibriitii tokko itti qabsiisee nuuf ibsa meeqatu jira yoo inni immoo dubbannu niif. Rakkinatu jira akka dubbanneefis rakkinatu jira. Namni tokko hin barate kan jedhamu rakkoo hawaasaa yoo fure. Rakkoon keenya ni sadaffaan ilaalcha. Ilaalcharraa waan adda baane immoo waa lama jira. Isaan sadan kan adda bahuu hin dandeenye gonkumaa. Dandeettii kaka'umsaaf ilaalchi kun adda bahuu hin danda'an. Ability dandeettii. Kaka'umsa motivation. Inni sadaffaan ilaalcha attitude. Ability jechuun dandeettii nuyi uumamaan qabnu jechuudha. Amma iddoo kana kan jirtan biizinesiin keessan maali? Biizinesii maalii hojjechuuf jettu? Jedheetuun tokko tokkoon keessan gaafadheetii really gaafin itti aanee isin gaafadhu immoo dandeettii isaa qabduudha. Namni dandeettii isaa uumamaan kan uumaan isaaf kenne beekutu irra jira. Dandeettii sana irratti yoo bobba'e duwwaadha kan inni bu'aa buusuu danda'u. Dandeettii sana immoo barumsaanidha kan namni gabbifachuu danda'u. Yeroo tokko tokko ani amma waggaa 21ffaadha amma kan waggaa 22ffaa godha amma kan hin barsiisaa jiru. Ijoollee barattoota tokko nan gaafadha. Nama baay'ee fiiziksii danda'u kutaa 9tti maal ta'uu barbaade yoo ta'e baanka akkaawuntaantii ta'uu si barbaadaa sin jedha. Histirii namni baay'ee danda'u maal ta'uu barbaade yoo ta'e dookterii ta'uu barbaada. Hauneen namni histirii danda'u biyya kamitti dhufee dookterii ta'a. Dandeettii isaaniitiif ambiishinii isaanii yoo adda baasanii hin beekan. Nuuf hojii guddaan hojii olaanaan dookterii ta'udha. Gaawonii adii uffannee asitti meeshaa godhannee nama akkamnee jennaan mucaan koo nama guddaa ta'edha. Maatiinis kan isaan jedhan. Dubbiin garuu akkas miti. Kennaan hundumtuu nama tokkoof hin kennamu namni kennaa mana ilaalate moo jiru. Waaqayyo waan inni kennaa godhee nu kenne dandeettii keenya beekuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaanii kaka'umsa. Kaka'umsa jechuun waan isin hojjechuu barbaaddan waan murteessuudha. Kaka'umsa warri saayikoolojii karaa lama dubbatu intrinsikii fi ekstrinsikii jedhanii dubbatu. Mee bakkuma lamatti qoonnee haa ilaallu. Isin amma leenjii kana kan fudhachaa jirtan utuu baankiin misoomaa Itoophiyaadhaa loonii jennee turre sanaa yeroon beekamnetti darbeera waggaa 2 asitti hin kennamu. Leenjii keenya garuu akka jalqabnetti hin xumurraa biizinesii mataa keessanii hojjechuu hin dandeessu waan ta'eef leenjiin kun isin fayyada. Utuu jedhamee asirraa beeksifame nama hundumtiyyuu tokko tokko yaa'e sokka. Maal jechuudha? Leenjii kana fudhachuudhaaf kaka'umsi keessan keessaa utuu hin ta'in bakkeedhaati. Sababa baankiin kun isiniif waan ta'e gara keessanitti fiduuf. Garuu dubbiin akkasumatti namni abjuu kooti jedhee hojii hojjechuu tura jira. Kaka'umsa keessaa qabaachuu tura jira. Keessa isaatii kaka'ee hojjechuu tura jira. Inni sadaffaan ilaalcha. Rakkoo hamaan biizinesii keessa jiru ilaalcha. Akka kootti saayinsii bira hin naqu akka kootti ilaalcha gurguddaa 2 biizinesii keessa jira. Inni tokkoffaan chasing money. Chasing money. Maal jechuudha? Maallaqa hari'uu. Inni lammaffaan maallaqa hojjechuu making money. Chasing money, making money baay'ee waan garaa garaati. Paradaayizii garaa garaa keessa jiru. Warri making money warra biizinesii isaaniitiin maallaqa karuma qajeelaa hawaasa isaanii tajaajilaa yeroo dheeraa iyyuu isaan fudhatu hojjetanii maallaqa eebbifamaa argatanidha. Isaan kun karaa dheeraa deemanii akka maallaqa argatan beeku. Keessumaa warri service sectorii fi production sectorii irratti bobbaatan maybe tomorrow morning waan walitti qabattan eebba baay'een eegdan ganaa karaa dheeraa akka deemtan beektu. Maybe warri daldala irratti bobbaatanii
tarii bittanii borga nama gurguruu dandeessu waa argachuu dandeessu. Maallaqni kan hojjetamu yeroodhaan is procedural irraa jalaan. Namoonni kun tajaajila hawaasaaf isaan kennan tajaajila qulqulluudha. Tajaajila hawaasa qabbaneeffachiisuudha. Namoonni akkasii bizinesii isaanii yeroo dheeraa tura, kastaamarii dheeraa horachaa deema, yeroo dheeraa namoonni baay'een irraa fayyadamuu danda'u. Inni lammaffaan ideologiin bizinesii keessa jiru chasing money. Chasing money warra kamitti isinitti fakkaata? Warra maallaquma argachuudhaaf fiigan jechuudha. Warra maallaqa ari'an. Warri maallaqa ari'anii warra kamitti yoo jettan warra dhadhaa keessa muuzii ka'an. Warra gagaa bassanii dammatti naqan. Warra beenzilatti bishaan naqanii gurguran. Warra zayitii aduutti qabanii bassanii qaallisanii gurguran. Warra fayyaa dhadhanii du'aa gurguran. Warra akkasii maallaqni tokko soorsiin isaa iddoo tokko jira taanaan abbaa soorsii sana oowuun godhuu irraa sajjeessanii haa ta'u irraa sari'anii haa ta'u sana kontirool gochuudha. Sana kontirool godhanii ani duunaan migirriin margiin isa jedhutti dhufu. Namoonni akkasii yeroo gabaabaa gidduutti duroomu. Misraachoo garuu yeroo gabaabaa gidduutti biizinesiin isaanii cufamu. Kun isinitti hin tolfine? Harka rukutaa qaba. Magaalaa Naqamtee keessa manni dhadhaa bitatan manni tokko jira. Ani yeroon high school irra ture dhadhaan gurguramaa ture beekamaan jiru. Ammas dhadhaa beekamaa gurguramaa jira. Egas immoo booddee manni dhadhaa baay'een banamanii ittiin sooromanii cuccufan immoo baay'eetu jira. Making money, chasing money, ideology kana lamaan walitti taraarsa. Bara keessatti chasing money ittiin seenina. Namni maallaqa hari'u inuma hari'aa maallaqi immoo hin qabamu. Maallaqa qabuudhaaf nama maallaqa qabu qabdu. Maallaqa qabuun dandeessan duukaa fiddanii nama maallaqa qabu qabdu. Nama maallaqa qabu yeroo qabdan immoo isinitti gani. Maallaqa san harkaa fudhachuudhaaf immoo yookiin humna caaltanii kuffistanii bira darbuudha. Yookiin immoo lubbuu isaa balleessuudha. Yoo ofii dandeessan ta'e immoo tiimitti ijaartanii gabaa keessa ariitanii ofii keessanii abbaa biyyaa ta'uudha. Celebreeshinii yeroo isaa malee celebreeshinii karaa isaa malee jechuudha biizinesii keessatti. Kanaaf rakkoowwan gurguddaan hawaasa keenya keessa jiran warra kana sadaniin. Isaan kana sadan akkamittiin wal simsiisnee deemna hojii manaa nu gaafata. Ammayyuu isinitti hin darbine namoonni jireenyi waa isin hin barsiisin gadi ta'a iskiriiptoo fudhadhaa waraqaa fudhadhaati waan nama jedhe kana ta'a hojjedhaati herreega isaa dhuma herreega isaatii ilaalaati gara biizinesii keessanitti seena. Kana ta'uu baannaan garuu biizinesiitti seenuun baay'ee salphaadha. Garasiin naqanii ba'uun garuu baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Ani baankii misooma Itoophiyaa baay'ee kana galateeffadhu biiroo gaafan taa'u guyyaatti yoo xinnaate baankiin tokko hin dhufu. Namni kiraabataa keetee biiroo kodhumnaan dura yaadda'u jalqaba. Maaliif isinitti fakkaata? Dhufanii ma biiroo keessa rurrukutanii ol galaniitu baankii kasiirraa dhufne isiniin jedhu. Taa jettuun qusadhaa isiniin jedhu. Maal? Maal? Mee yaada koon qusadhaan? Akkatti qusatan nama natti baay'ee waan hin dhabu natti hin fakkaatu. Mi'aamilee keessan takkaa baankii misooma Itoophiyaaf. Qusadhaa kan jedhamu waan namaa laattee ilaa kanaan hojjedhuuti ishee raaftee immoo qusadhuuti sakaan immoo as deebisiidha. Qusadhuun seerri isaa akkasiidha. Malee lafumaa ka'ee dhufee kiraabataa godhatee harka kisii keessa keetee qusadhu. Waraqaa waajjira koo jiruun qusadhamoo? Ijoollee koon achitti qusadhamoo? Sartifikeetii koon qusadhamoo? Rakkina koon qusadhamoo? Guyyootan jiraadhee dhufe waggaa 41 qusadhamoo? Maaliin qusadha? This is really baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Isayyuu hawaasa ofii isaatiiyyuu waan godhu wallaalee rakkina nama isiniin jedhe sadan keessa gadi lixee mataa isaa duwwaa mul'atu. Biyyoonni Awurooppaa biyyoonni Ameerikaadhaa immoo abshiraa sheekii isaan nuun jedhaa jiran. Nuuni nyaatamne kan nurraa mul'atu taaqiyaa keenya duwwaa nuyi nyaatamne bani. Isaan garuu achuma taa'anii abshiraa nuun jedhu. Akkasittitu baankonni dhufanii qusadhaa nuun jedhu. Siistemni baankii siistema barnootaa duwwaa miti. Siistemni baankii keenyaallee jijjiiramu dura jira. Kanaaf isini
gaafa biizinesiitti galtanii wantoonni kun sadanis rakkisu inni arfaffaan immoo ammaatees rakkisa inni immoo humna namaa bushuudha. Humni namaa rakkina kana sadan keessaa bahee isa dhufu bushitu wanta ta'eef jechuudha. Namni ammaa hojjechuun barbaadu birrii barbaada malee. Baay'ee rakkanneerra nuuni nama 200 wayi maneej gochuun waajjira olaanaa irratti eenye dhugaa dubbachuuf ganama sa'aatii tokkotti gallee galgala sa'aatii tokkotti biiroodhaa baana. Nama amma kana maneej gochuun baay'ee rakkisaadha. Gaafa guyyaan 30 taatu immoo mana barumsaa kun irraa bilbilameera. Hello, miindaan galeeraayi. Ani isinitti himaa humna namaa human resource management keessan asii doktariin booddee jabeessanii dubbachuu danda'u yookiin sila dubbataniiru baay'ee isinitti ulfaata. Hawaasa akkasii keessa hawaasa biizinesii irraa gama jiru irraa waan dhufneef jechuudha. Isiniin garuu shakkii qabu biizinesiin jalqabdu hin milkooftu leenjii kan biraa irratti meebii baankiin misoomaa kunis leenjii kana duwwaa isinii kenne waan isinii sunatti hin fakkaatu nama amma kanaaf galee radhee taa'ee yaadu mana amantaatti iyyuu hin galu nama baay'eetti dubbattee waan ta'eef leenjii kan biraa jira wal arginaa konkolaataa cinaaf galii dhuftu.